Kabajamtoota keenya odeeffannoo har'aa keessatti oolmaa Oromiyaa fi odeeffannoowwan yeroo ammaa baay'ee murteessaa ta'an qabannee isin biraan ga'uuf dhiyaanneerra. Meen waliin turaa haala dhugaa fi odeeffannoo waqtaawaa isin biraan geenyuuf qophiilee keenya dursuun hangafoota isaaniin isiniif eegalla. Naannoo Tigraayitti Abuutti waliigaltee Piriitooriyaa cabsuuf akeekkachiiseera. Yaaddoon walitti bu'iinsaa haaraan bifa qindaa'een dhalachuu isaatiin yaaddoo hawaasichatti hammaachuun dhaga'ame. Jilli poolisii Dirree Dhawaa fi poolisii Federaalaa Itoophiyaa Jibuutii daawwannaa hojiif geggeessaa akka jedhuu fi qormaanni kutaa 12ffaa karaa oonlaayinii ta'a. Ministeera Barnootaa ibsa isaan beeksise yoo ta'u, Naqamtee fi godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti hidhaa dargaggootaa fi hawaasni rakkoo geejjibaaf saaxilamuu himan jedhuu fi haala nageenya Oromiyaa bakkeewwan tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumameen waraana bilisummaa Oromoo injifannoo argadde jedhe kan isiniif dhiyeessinudha. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo jijjiirama qilleensaa irraan kan ka'e qorra USA'tti uumameen namoonni 18 du'aniiru kan jedhu yoo ta'u, kabajamtoota qophii hundee miidiyaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan Subscribe gochuun waliin turaa jechaa oduun kunooti. Tigraay Abuutti waliigaltee Piriitooriyaa cabsamuun akeekkachiise. Yaaddoon walitti bu'iinsaa haaraa dabalaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a odeeffannoo haaraa fi baay'ee yaaddeessaa ta'e naannoo Tigraay irraa isin biraan geenyudha. Guraandhala 10 bara 2026 addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin Abuutti jedhamu ibsa baaseen humnoonni mootummaa Federaalaa Itoophiyaa kutaalee Tigraay muraasa seenuu isaanii ibseera. Tarkaanfiin kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 mallatteeffame cabsuu danda'a jechuun paartiin kun akeekkachiiseera. Kana hordofee walitti bu'iinsi haaraan deebi'ee akka ka'u yaaddoo guddaa uumuu isaa ibsichaan addeesseera. Abuutti ibsa kaleessa baase keessatti mootummaan Federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa jalatti tarkaanfii waraanaa dhaabuuf waliigalaa osoo jiruu ammallee tarkaanfii waraanaa itti fufsiisaa jira jedhee himateera. Haa ta'u malee paartiin kun rakkoolee jiran marii fi karaa nagaa ta'een furuuf qophii ta'uu isaa irra deebi'ee ibseera. Paartiin kun itti dabaluun guyyoota darban keessa humnoonni Federaalaa humnoota naannoo Tigraay fi lammiilee nagaa irratti dhukaasa bananii jiru jechuun himateera. Kunis Tigraay gara walitti bu'iinsa haaraatti deebisuuf yaalii taasifamaa jiru keessaa tokko ta'uu ibsicha isaa keessatti eereera. Akkasumas mootummaa Federaalaan amma illee lafa Tigraay keessaa 40% to'achaa jiraachuu fi lammiileen hedduun ammas kaambii buqqaatotaa keessatti haala gargaarsa namoomaa fi rakkisaa keessa jiraachuu isaanii Abuutti beeksiseera. Abuutti waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti akka hojiirra oolu waamicha irra deddeebi'ee dhiyeessuu isaa ibseera. Kana keessatti paanaaliin gamtaa Afrikaan durfamu adeemsaa fi sadarkaa hojiirra oolmaa waliigaltichaa akka madaalu gaafachuun deddeebi'amee dhiyaachuu garuu hanga ammaatti deebii ifaa akka hin arganne ibsameera. Ibsi kun mootummaan Itoophiyaa amma Tigraay gara walitti bu'iinsaa dhiiga dhangalaasuutti deebisuuf dhiibbaa taasiseera jechuun yaaddoo isaa ibseera. Haa ta'u malee Abuutti gara waraanaatti deebi'uuf fedhii akka hin qabnee fi furmaanni rakkoo kanaa marii fi waliigaltee qofa ta'uu akka qabu hubachiiseera. Paartiin kun dabalataan tarkaanfiin addunyaan amma fudhachaa jirtu gahaa akka hin taane qeeqeera. Garuu akeekkachiisa yeroo dhiyoo kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi Ameerikaa irraa kenname akka tarkaanfii jalqabaa gaariitti simachuun isaa ibsameera. Qaamoleen Federaalaa garuu himannaa kanaan wal qabatee hanga ammaatti deebii ifaa hin kennine. Gama birootiin paartiin Saalsaayii Wayyaanee Tigraay jedhamu ibsa baaseen araara hawaasaa giddu galeessa godhateef qaamolee walabaa ta'an akka uumaman waamicha dhiyeesseera. Akkasumas tattaaffiin araaraa fi marii nageenyaa amma Tigraay keessatti adeemsifamaa jiru deeggarsa argachuun akka jabaatuu fi nageenya waaraa fiduuf shoora olaanaa akka qabaatu ibseera. Siwaat yeroo ammaa Tigraay keessatti mootummaan sadarkaa biyyattii hunda hammatee fi gaaffilee bu'uuraa naannichaa deebisuu danda'u akka hin jirre ibsuun mootummaan seeraan beekamtii qabu hundeessuun badiisa walitti bu'iinsaa dhufu furuuf
qoqqoodinsa keessoo hir'isuun murteessaa ta'uu kaasuun waamicha dhiyeesseera. Kana malees jaarsoliin biyyaa, hooggantoonni hawaasaa, abbootiin amantii fi namoonni muuxannoo araaraa qaban akka hojii nageenyaa kana irratti hirmaatan gaafateera. Haalli kun uummata keessatti yaaddoo dabalataa uumaa jiraachuu fi walitti bu'iinsi dabalaa dhufuu isaa irratti sodaan guddaa mul'achaa jiraachuu ibsameera. Naannawaa Intichoo godina giddugaleessaa Tigraay keessatti haleellaa dirooniin konkolaattota 2 meeshaalee fe'an irratti raawwatame nama tokko du'uu fi nama biraa madaa'uu isaa gabaafameera. Dhimmicha Gamtaa Afrikaa fi qaamolee idil-addunyaa birootiin hordofamee walitti bu'iinsi waraanaa gabaafamee fi jeequmsa dabalaa jiru irratti yaaddoo isaan ibsaniiru. Qaamoleen kunneen waliigaltee nageenyaa akka kabajamuu fi walquunnamtiin akka itti fufuu fi walitti bu'iinsi akka hin deebineef waamicha dhiyeessaniiru. Haleellaa kana hordofee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Laatinaar Jeneraal Taaddasaa Waradaa humnoonni Tigraay bakka Tsalaamti jedhamurraa gadi dhiisanii ba'uu isaanii beeksaniiru. Tarkaanfiin kun kan mallattoo wal amantaa cimsuu fi qophii marii fi furmaata nagaa agarsiisutti ilaalamuu isaa ibsameera. Kabajamtoota keenya, haalli Tigraay keessaa yeroo ammaa kun yaaddoo guddaa qaba. Furmaanni nagaa fi mariin dhugaan akka filannoo isaa hundaa caalu ta'uu qaamoleen hundi irra deddeebi'anii hubachuun murteessaa ta'ee jira. Nuti haala kana yeroo hunda hordofaa jirra. Odeeffannoo haaraa yoo arganne isin biraan ga'uuf qophiidha. Jilli poolisii Dirree Dawaa fi poolisiin Federaalaa Itoophiyaa Jibuutiitti daawwannaa hojii gaggeesse. Guraandhala 10 bara 2026 akka ibsa poolisii Dirree Dawaatti jilli hooggantoota olaanoo poolisii Dirree Dawaa kan Koomishinar Alamuu Margaan durfamu akkasumas qondaalonni olaanoo poolisii Federaalaa Itoophiyaa biyyoota lameen gidduutti tumsa nageenyaa daangaa jiru cimsuuf Jibuutiitti daawwannaa hojii fi marii gaggeessaniiru. Akka poolisii Dirree Dawaan ibsetti kaayyoon daawwannaa kanaa inni ijoon nageenya naannoo daangaa biyyoota lamaanii caalaatti cimsuu akkasumas gurmaa'insa ammayyaa fi sirna hojii poolisii Jibuutii irraa muuxannoo argachuun tajaajila poolisii Dirree Dawaa ammayyeessuudha jedhan. Daawwannaa kanaan wal qabatee jilli kun teekinooloojiiwwan ammayyaa fi sirnoota hojii poolisii Jibuutii itti fayyadamaa jiru daawwachuun akkasumas yakkoota daangaa qaxxaamuran waliin ta'uun ittisuuf maal gochuu akka danda'amu irratti mari'achuun isaanii gabaafameera. Maricha irratti hoogganaan jila kanaa Koomishinar Alamuu Margaa akka jedhanitti daawwannaan kun obbolummaa dhaabbilee poolisii biyyoota lamaanii cimsuu qofa osoo hin taane Dirree Dawaaf nageenya caalaatti mirkaneessuu fi tajaajila poolisii ammayyeessuuf carraa guddaa uumaa jiraachuu ibsaniiru. Akkasumas hooggantoota poolisii Jibuutii keessummeessuu fi muuxannoo isaanii waliif qooduu irratti fedhii qaban galateeffataniiru. Gama biraatiin itti aanaan ajajaa poolisii Riippaabilikaan Jibuutii Koloneel Umar Huseen Hassan jijjiirama hunda galeessa poolisii Federaalaa Itoophiyaa Koomishinar Jeneraal Damballaash Gabre Mikaa'el durfamu sadarkaa Afrikaatti agarsiisaa jiru dinqisiifachuu isaanii ibsaniiru. Keessumaa tattaaffii nageenyaa eeguu naannoo baha Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru tasgabbii naannichaa murteessaa ta'uu kaasuun dhimmoota nageenyaa irratti waliin hojjechuuf deeggarsa teeknikaa taasisuuf kutannoo isaanii irra deddeebi'anii mirkaneessuu isaanii poolisiin Dirree Dawaa irraa odeeffanneerra. Kabajamtoota keenya, tumsa nageenya biyyoota ollaa gidduutti jiraatu kun tasgabbii naannoo, sochii daldalaa fi nageenya uummataaf bu'uura cimaa akka ta'u ni eegama. Nuti daawwannaa kana hordofnee odeeffannoo haaraa yoo arganne isin biraan geenya. Mee hanga dhumaatti nu waliin turaa. Oduu dhugaa fi odeeffannoo sirrii isin biraan ga'uuf carraaqaa jirra. Qormaanni kutaa 12ffaa karaa onlaayinii ta'a. Ministeera Barnootaa ibsa murteessaa baase. Har'a odeeffannoo haaraa fi baay'ee murteessaa ta'e dhimmoota barnootaa irratti xiyyeeffatu isin biraan ga'uuf jenna. Innis maal jedha akka jedhuuf Ministeerri Barnootaa Itoophiyaa ibsa baaseen barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa guutummaa biyyattiitti kennamu bara barnootaa kana irraa eegalee karaa onlaayinii akka kennan beeksiseera. Tarkaanfiin kun sirna qormaata biyyaalessaa jijjiiruun tajaajila barnootaa ammayyeessuuf kan kaayyeeffate ta'uu ministeerichi ibseera.
Akka ministeerri barnootaa ibsetti qormaanni kutaa 12ffaa kun yeroo jalqabaaf teekinooloojii dijitaalaa fayyadamuun kan hojiirra oolu yoo ta'u, hojiirra oolmaa isaa milkeessuuf ammoo intarneetii gahaa fi humna nama madaalawaa mijeessuuf hojiileen adda addaa akka eegalaman himeera. Kanaafis ministeerri barnootaa dhaabbata tajaajila quunnamtii biyyaalessaa Itiyoo Telekoom waliin ta'uun rakkoo intarneetii fi quunnamtii naannolee garaa garaa keessatti mul'atu furuuf akkasumas bu'uuraalee teekinooloojii cimsuuf hojii waloo akka hojjechaa jiru ibseera. Tarkaanfiin kun akka ministeerichi jedhetti sirna qormaataa keessatti iftoomina fiduu, dogoggora namaan uumamu hir'isuu fi barattoota hundaaf carraa wal qixaa uumuuf shoora guddaa qabaachuu akka danda'u ibsameera. Haa ta'u malee hojiirra oolmaan isaa qophii gahaa, leenjii barsiisotaa fi ogeeyyii teekinooloojii akkasumas qophii barattootaa akka barbaadu hubachiifameera. Kabajamtoota keenya, murtiin qormaata kutaa 12ffaa karaa oonlaayinii taasisu kun sirna barnoota Itoophiyaa keessatti jijjiirama guddaa akka fidu ni eegama. Garuu rakkooleen akka intarneetii hin gahin, humni elektirikaa fi dandeettiin fayyadama teekinooloojii naannolee garaa garaa keessatti jiru akkamitti akka furaman uummanni baay'ee gaaffii kaasaa jiru jedhamaa jira. Nuti haala kana sirriitti hordofaa jirra. Qophiiwwan seerota hojiirra oolmaa fi yeroo qormaataa ilaalchisee odeeffannoo dabalataa yeroo arganne isin biraan deebinee isiniif dhiyeessina. Mee hanga dhumaatti nu waliin turaa. Oduu barnootaa fi odeeffannoo murteessaa ta'e isin biraan ga'uuf carraaqaa jirra. Naqamtee fi Wallagga Ba'aa hidhaa dargaggootaa fi rakkoo geejjibaa uummataa rakkisaa jiruun wal qabatee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'a oduu gaddisiisaa fi garaa namaa tuqu isin biraan ga'uuf jenna. Kunis naannoo Wallagga Ba'aa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti haalli nageenyaa fi bulchiinsa uummataa nagaa irratti dhiibbaa hammaataa uumaa jiraachuun dhaga'ame. Jiraattonni ganda irraa odeeffanne akka jedhanitti waraanni mootummaa fi kaabinoonni godina Wallagga Ba'aa dargaggoota hojii mootor saayikiliin geejjibaan hojjetan bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti akkasumas ganda Duwwaa 3 fi ganda Gaarii keessa maqaa marii nageenyaatiin walitti qabuun booda garuu namoota 56 gara mana hidhaa ganda Duwwaa 5 fi ganda Duwwaa 7tti hidhuu isaanii himaniiru. Dargaggoonni hidhaman kunneen namoota badii hin qabne hojii mootoraa geejjibsiisanii ofii isaanii fi maatii isaanii jiraachisan ta'uu jiraattonni kun ibsu. Guyyaa guyyaa sochii isaanii mootummaa irraa hayyamamee hojjetaa akka turan yoo ta'u, har'a garuu badii hin hojjetin hidhaa keessatti kufuun isaanii uummata hunda gaddisiiseera. Rakkoon kun dargaggoota qofaa irratti hin dhaabbanne. Uummanni baadiyyaa naannoo Naqamtee jiraatu sababa daandii konkolaataan hin mijanneef yeroo hedduu mootor saayikilii kanaan gara magaalaa deemuuf dirqamu. Yeroo ammaa kana garuu sababa mootoraan dhorkamuu fi konkolaachistoonni hidhamaniif namoonni hedduun miilaan daandii dheeraa deemuun dhukkubsachuu, yeroo tajaajila fayyaa fi gabaa dhabuu akkasumas rakkoo dhiyeenyaa hamaa keessa seenuu isaanii himaa jiru. Jiraattonni itti dabaluun sababii dargaggoonni kun hidhamanii fi mootorri isaanii dhorkame akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo daandii kana irratti argamuu jechuun konkolaachistoota mootora kana akka loojistikiitti fayyadaman jechuun shakkamuu isaaniitii jedhu. Shakkii ragaa hin qabne kun garuu jireenya dargaggootaa fi hawaasa guutuu balaa keessa galchaa jira. Kabajamtoota keenya, dargaggoonni hojii dhala namaan hojjetan hidhamuun namoonni geejjiba dhabee rakkachuun mootummaa fi uummata gidduutti jeequmsa yaadaa uumaa jira. Haalli kun furmaata malee yoo itti fufe rakkoo hawaasummaa fi namoomaa caalaatti akka hammaatu shakkii hin qabu. Nuti haala Wallagga Ba'aa fi Naqamtee keessa yeroo hunda hordofaa jirra. Odeeffannoo haaraa arganneen isin biraan geenya. Mee hanga dhumaatti nu waliin turaa. Sagalee uummataa rakkataa dhageessisuuf waliin haa dhaabbannu. Naannoo Oromiyaa keessatti lolli hammaachaa deemuun lubbuu namoota hedduu fi tasgabbii hawaasaa balaa guddaa keessa galchaa jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo ibsetti tarkaanfii waraana humnoota mootummaa irratti fudhateen aanaa Haroo keessatti injifannoo addaa galmeessuu himeera. Tarkaanfii kanaan humnoonni mootummaa maqaa sakatta'iinsa nageenyaatiin bobbaafamee ture irratti haleellaa cimaan gaggeeffamuun iddoo Haroo Sabbuu jedhamuun beekamutti bakka addaa Aannanii jedhamutti walitti bu'iinsa cimaa uumamuun gabaafameera. Haleellaa kana hordofee waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee adda addaa galmeessuu fi meeshaalee waraanaa mootummaa irraa hiikuun
harka isaa seensiseera jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Odeeffannoon dhiyaate akka mul'isetti qawwee AKM 15 BKM tokko akkasumas meeshaalee waraanaa garaa faana irraa hiikamuun qabatamaan ibsaniiru. Garuu injifannoo waraana jedhamuun ibsamu kana caalaa wanti uummata Oromoo yaaddessaa jiru itti fufiinsa lola kanaatiin. Sababni isaas lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru naannoo Oromiyaa garaa keessatti itti fufee jiraachuun uummata nagaa gidduu galeessa godhate miidhaa maataa uumaa jira jedhan. Haalli kun akka mul'isetti rakkoon nageenyaa furmaata siyaasaa dhabe humnaan deebii argachuu qofa irratti xiyyeeffachuun balaa guddaa gara fuulduraatti fiduu akka danda'u akeeke. Dubartoonni, daa'immanii fi maanguddoonni sodaa baqattummaa fi dhabiinsa tajaajila bu'uuraa keessa jiru. Kabajamtoota keenya, oduun kun yaaddoo guddaa qaba. Nageenya uummataa fi furmaanni nagaa yeroo kamuu caalaa barbaachisaa ta'ee jira. Haala Oromiyaa keessaa waliin hordofaa turreerra. Odeeffannoo haaraa arganneen ammoo isin biraan geenya. Mee hanga dhumaatti nu waliin turaa. Oduu dhugaa fi haala dhugaa Oromiyaa isin biraan ga'uuf carraaqaa jirra. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo haala qilleensaa garmalee qorruu irraa kan ka'e USA magaalaa New York keessatti yoo xiqqaate namoonni 18 du'uu kantiibaan magaalattii Zooraan Maamdaaniin ibsan. Qorri cimaan kun ji'a Amajjiirraa kaasee kan ture akka ta'ee fi guyyoota 13 ta'uuf ammoo ho'inni digirii seelsheesii 0 fi isaa gadi keessa ta'uunsaa haala hamaa akka uume ibsuun kantiibaan magaalaa New York waggoota 60 keessatti qorri cimaan yeroo dheeraaf ture kun kan jalqabaa ta'uu himuun sanbatan kana dabalataan namni tokko sababa qorra cimaan du'uu dubbatan. Namoota sababa haala qilleensaa baay'ee qorruun lubbuu dhabaniif gaddi akka itti dhaga'ame kan ibsan Zooraan Maamdaaniin jiraattonni magaalattii yeroo qorra kanaatti mana keessa akka turaniif walii isaanii wal iyyaafatan gaafataniiru. Tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyaalessaa USA gamasaan qorri kun dabalataan torban tokkoof kan itti fufu ta'uu akeekkachiiseera. Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii keenyaa, odeeffannoo keenya har'aa kan haga ammaa ture. Laayik, sheerii fi saanduqa yaadaa keessatti yaada keessan nuuf qoodaa jechuun hanga odeeffannoo biraan walitti deebinutti nagaatti.